Jira jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota shakuu app hundi keessanuu baga jiraattanii isiniin jedha. Baga yoonaan isiniin eegee isiniin jedha. Akkasuma har'a barumsa haala murteessaa ta'e tokkoon qabadda isiniif dhiyaadha jechuudha. Haala kamiin akkaataa maqaa keenya introo itti hojjennu jechuun isinitti agarsiisa jechuudha. Maqaa keenyaan beeksisa viidiyoo akkaataa itti hojjennu viidiyoo hogguu hojjenna fakkeenyaaf maqaa keenya akkaataa inni itti beeksisu haala kamiin akka itti hojjennu isinitti agarsiisa jechuudha. Barumsa haalaan bareedaa ta'e tokko jechuudha. Barumsa har'aan kun kan duraanitiin adda jedheetiin yaada jechuudha. Egaa warroonni hagaarraa YouTube chaanaalii keenya argin kottaa gara YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan barumsa gaggaarii barumsa haalaan isin fayyada achirraa argachuu dandeettan jechuudha. Egaa warroonni hagaarraa YouTube chaanaalii koo subscribe gootanii yoonaan nu geessan hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma warroonni hagaarraa hin argin YouTube chaanaal seenuudhaan YouTube keessa hogguu seentanii jettan gubbaa irratti shakuu app jettanii itti barreessanii jechuudha. Erga barreessanii booda profaayilii bifa kanaan isiniif dhufa jechuudha. Gubbaa irratti erga barreessanii booda bifa kanaan profaayilii isiniif dhufa jala seentanii jechuudha. Gadi tuqxanii subscribe tan jettu subscribe gochuudhaan achi booda mallattoon takka isiniif dhufti. All notification gochuudhaan subscribe gochuu hin dandeettanii jechuudha. Egaa amma kallattii gara barumsaa isiniin dabarsaa nafaana turaan isiniin jedha. Egaa jalqaba irratti YouTube intro akkaataa itti hojjettan jechuudha. Maqaa keessan beeksisa maqaa YouTube keessanii ta'ee maqaa YouTube keessanii haala kamiin akka itti hojjettan isinitti agarsiisa jechuudha. Maqaa keessaniin viidiyoon yeroo jalqaba seenu haala kamiin akka itti hojjettanii isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa kaayin maasterii ni buufattanii jalqaba irratti kaayin maasterii erga buufattanii booda kaayin maaster seentanii jechuudha. Open gootanii seentanii jechuudha. Erga seentanii booda bifa kanaan isinii fide jechuudha. Bifa kanaan hogguu inni isinii fide maal gootanii hin eegdanii jechuudha. Bakka pilaasii kanas keessa dhooftan jechuudha. Bakka iddoo kanaan dhooftanii achi booda MPT project tan jettu tana gadi tuqxanii achi booda media browser tan jettu tana gadi tuqxanii achi booda background tan jettu tana filattanii achi booda background black filattanii jechuudha. Achi booda maal gootanii right gootanii jechuudha. Right hogguu gootanii jettanii booda ni harkistanii jechuudha. Haga barbaadan daqiiqaa haga barbaadan daqiiqaa 13 ta'ee hamma barbaadan 18 bas intro jechuudha. Beeksisa yeroo jalqabaa bas daqiiqaa 10 sekondii jechuudha. Sekondii 18 sun taane 12 kaffiidha jechuudha. Hingaa jechuudha. Kan 13 hingaa jechuudha. Egaa kanatti filattanii booda isa looftanii right gootanii jechuudha. Right erga gootanii booda maal gootanii bakka kanatti tuqxanii achi booda maal gootanii erga kanatti tuqxanii booda layer tan tuqxanii jechuudha. Achi booda qubee taatana filattanii jechuudha. Achi booda maal gootanii maqaa keessan maqaa YouTube keessanii itti barreessanii jechuudha. Maqaa isin beeksisuu barbaadan san itti barreeffattanii jechuudha. Achi booda maal gootanii okay jettanii okay erga jettanii kaatanii booda xiqqoo hin bal'istanii guddistanii jechuudha. Erga guddistanii bifa kanaan guddistanii booda as dhuftanii jechuudha. Erga bakka kana dhuftanii asirraa fuuntii filattanii jechuudha. Fuuntii as keessa qubee haganii saayizii isaa jechuudha. Achi booda guddaa irratti filattan saayizii guddaa irratti filattan bareeda jedhee yaada. Booda raayitii jettanii achi booda bifa kanaan hogguu guddatee dhufe wal qixxeessanii jechuudhaan sirreessanii booda irratti sirreessanii hogguu sirreessanii xumurtanii booda xiqqoo gara jalaa gabbootanii hogguu gara jalaa gabbootanii mallattoo tana off gootanii jechuudha. Off erga gootanii booda raayitii jettanii ammas erga raayitii gootanii booda ammas maal gootanii as dhuftanii jechuudha. As dhuftanii achi booda erga as dhuftanii booda asitti bifa filattanii mallattoo kana tuqxanii bifa kan filattanii amma bulee filattanii jechuudha. Bulee erga filattanii booda maal gootanii raayitii gootanii jechuudha. Erga raayitii gootanii maal gootanii ammas raayitii gootanii jechuudha. Erga akkana gootanii xumurtanii geessanii booda isa kana gurraacha kana wal qixxeessanii jechuudha. Amma irratti kana jechuudha. Taayitalii kana
gurraachisanii wal qixxeessanii jechuudha. Harkistanii akkana. Hogguu akkanatti xumurtanii jettanii booda maal gootanii amma raayit gootanii jechuudha. Eega bifa kanaan raayit gootanii xumurtanii booda bakka sheeri mallattoo akka sheerii kana jettanii seef godhattanii jechuudha. Seef viidiyoo tuu geelarii tan jettu tanarra gaddoftanii achi booda maal gootanii fuul HD kan jedhu irratti yoo danda'etanii seef gochuu danda'e asirratti godhattanii yookaan immoo asirratti illee godhattanii rakkoo hin qabu. Fuul HD dhaan seefiin godha hanga inni xumurutti ta'uuf isaan eeggadha. Okay, erga jettanii booda of duuba deebitanii jechuudha. Of duuba erga deebitanii booda maal gootanii ishii tana amma asii balleessanii jechuudha. Ishii tana erga asii maal gootanii gad tuqxanii leeftan jedhu tana dhaftanii jechuudha. Achi booda kuni badee jira. Amma maal gootanii leeyar tan jettu tana dhaftan jechuudha. Achi booda kana gadi tuqxanii jechuudha. Erga gadi tuqxanii booda maal gootanii kareef seef godhattan san jechuudha. Bakka kanatti isiniif ba'a waan ta'eef irratti gadi tuqxanii jechuudha. Erga gadi tuqxanii booda ni filattanii jechuudha. Kareefi kan ni filattanii kareef seef gootan ni filattanii san booda maal gootanii ni harkistanii wal qixxeessitan jechuudha. Guddatu bifa kanaan ni gootanii jechuudha. Erga akkana gootanii xumurtanii booda wal qixxeessanii jechuudha. Tartii gamaa gamanaa akkana gootanii xumurtanii booda intiroo fidattanii jechuudha. Intiroo isaa linkii jechuudha. Intiroo wanta kana sirriitti isiniif wanna godhu effeksii isaa jechuudha. Linkii description box jala isiniif kaa'aa achii gadi tuqxanii buufachuu hin dandeettanii jechuudha. Egaa haala kanaan erga gootanii booda maal gootanii intiroo fiddanii jechuudha. Raayit gootanis kana raayit gootanii achi booda leeyar tan jettu kana tuqxanii achi booda maal gootanii as tuqxanii achi booda intiroo fidattanii jechuudha. Effeksii fidattanii jechuudha. Effeksii bifa kanaan hogguu fidattanii kaatanii booda maal gootanii ni harkistan effeksii fuula isaa guuttan. Hogguu guuttanii jettanii maal gootanii raayit gootanii. Raayit arguu gootanii kaatanii booda amma barreeffamarra icharra dhaytanii jechuudha. Kareef seef goone san barreeffama bulee bira dhaytanii akkana gootanii jechuudha. Erga gootanii booda yeroo tokkoof isaa akkana gadi siqsitanii erga achirra dhaftanii booda barreeffamicharra jechuudha. Erga dhaqxanii booda as dhuftanii jechuudha. Tuqaa sadiin kana bira erga dhuftanii booda maal gootanii as dhuftanii jechuudha. Isa kanarra dhuftanii jechuudha. Erga akkana gootanii booda maal gootanii amma sirriitti akka inni isiniif bareedu akka sirriitti hojjettan jechuudha. Akkam gootanii amma seef gootan jechuudha. Bakka kana dhuftanii bakka kana dhuftanii seef erga gootanii booda ammas akkam gootanii isumarra dhuftanii san booda isa dhuftanii as dhuftanii jechuudha. Akka inni sirriitti isiniif bareedu sirriitti akka hojjettanii jechuudha. Achi booda erga akkana gootanii booda maal gootanii suutaan oofaa tuqaa galabbataa deemtan jechuudha. Walis siiksaa bal'isaa akka barbaaddanitti raddeeffattanii jechuudha. Amma walumaan ilaala jechuudha. Akkana xiqqoo irraa siiksitanii san booda yoo barbaaddan xiqqeessitanii haala wantichaa ilaaltanii jechuudha. Akkana gootanii xiqqoo yoo barbaaddan siiksitanii jechuudha. Akkanatti erga sochitanii booda isin suuta tolfachuu hin dandeettanii jechuudha. Suuta ilaaltanii tolfachuu hin dandeettanii garuu isinitti hin agarsiisa jechuudha namni.
Ini agarsiisa. Kanatti balleessee jira jechuudha. Amma maal gootanii haala kana suutaan itti wantoota godhaa deemtanii jechuudha. Rakkina hin qabu. Kana irratti alfataa deemtanii jechuudha. Haala kanaan hojjechuu hin dandeettanii jechuudha. Bifa kanaan haala isin erga hojjettanii booda maal gootanii raayititti gootanii raayititti gootanii booda akkam gootanii as dhuftanii jechuudha. Asirra gad dhuftanii barreeffama kanarra gad dhuftanii asir jala gad buutanii jechuudha. Hogguu jala gadi buutanii kanarratti dhuftanii jechuudha. Erga kanarra dhuftanii jechuudha sana oon gootanii jechuudha waan kana. Erga haala kanaan oon gootanii booda raayit gootanii jechuudha. San booda maal gootanii taphachiistanii jechuudha haga barbaaddan. Achi booda irraa murtanii haga barbaaddan taphachiistanii bakka isin hin taane irraa murtanii jechuudha. Amma laaluu hin dandeettanii jechuudha. Haala kanaan hojjetuu hin dandeettanii jechuudha. Bakka isiniif ta'u irratti san booda irraa murtanii jechuudha. Asii achi irraa murtanii jechuudha barbaaddan. Haala kanaan erga akkanatti seef godhatanii booda san booda viidiyoo keessan fiddanii itti qaxxaluu qofa jechuudha. Haala kanaan ofirraa itti hojjechuu hin dandeettanii. San booda bakka kana tuqxanii seef viidiyoo tuu galerii kan jedhu qofa kalaassan booda dhumate jechuudha. Allaqe wanni hundinuu dhumate. San booda viidiyoo keessan hogguu hojjettan yeroo hundaa duubaan itti qaxxaluu qofa jechuudha. Egaa barumsa har'aaf qabu kana fakkaata. Barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti